grouping a substance jechuun adda qoqqoodnee kaa'udha. Bakka kana waan dubbannu takka jira. So there are various ways of classification of a substance in chemistry. Chemistry keessatti karaalee wantoota itti addaanii irra hedduun jiru. Garuu at this level sadarkaa kanarratti mee we can classify substances based on their composition and the properties. Okay? Dhaga'u jirtanii mi? Dhaga'u jirra sir. Karaa hedduudhaan fayyadamneeti wantoota gargar hiruu hin danda'amaa jedhe. Garuu ammaaf sadarkaa kanatti wantoota classify akka goonu compositionidhaa fi property isaanii qabiyyeedhaa fi amala isaanii irratti hundaa'uudhaan. Saniifuu maaliif maal irratti hundaa'inaa qabiyyeedhaa fi amala isaanii irratti. So substances can be classified haala kanaan qabiyyee isaan qabanii fi amala isaanii irratti hundaa'uudhaan wantoonni bakka gurguddoo lama qoodaman isaanis pure substanceidhaa fi mixture jennaan jechuudha. Pure substance and mixture jennaani. Pure substance yeroo jennu it is a form of matter. Bifa matter that has a constant composition jechuudha. Fa qabiyyeen isaanii murtaawaa ta'e tokko yookaan kan hin jijjiiramne jechuudha. Akkasumatti illee and uniform properties throughout the sample jechuudha. Guutumaa guututti amalli isaanii wal fakkaataa ta'e jechuudha. Uniformii ta'e tokko. Waan akkasiitu pure substance jedhamee waamama jechuudha. Walumaa galatti classification in substance dha armaan gadi kana fakkaata. Substance bakka gurguddoo lama qoodaman isaanis pure substance dha fi mixture jennaan. Pure substance BBA bakka gurguddoo lama qoodaman isaanis element dha fi compounds jennaan. Mixture illee bakka gurguddoo lama qoodaman isaanis homogeneous mixture dha fi heterogeneous mixture jennee yaamna jechuudha. Yeroo gaddeemna ammaas elementoota bakka gurguddoo sadii qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanis metals, non-metals dha fi metalloids jennaan. Metalloid. Kabira compoundin ammoo akka kutaa saddeetti barannetti bakka lamaa miti. Maaliif maal? Ahmadin? Osat. Akka kutaa saddeetti barannetti compoundin bakka gurguddoo Organikii fi inorganikiidha. Organikidha fi inorganikiidha. Yeah. Yes, classification sunis sirrumaa kunii fi firriidha. Garuu kuni bakka afur ijuu kun maal irratti hundaa'eeti beektanii? Wanni inni irratti hundaa'e elementii lamaa fi waliif keessaa qabaachuu irratti hundaa'eeti. Oxide elementii lamaa fi waliif keessaa qaba. Oxide yeroo jennu maal jechuudha? Binary compounds containing oxygen and water. One other element. Oxygen fi elementii biraa tokko qabuutu oxide jedhama. Saniifuu elementii lamaa fi waliif keessaa qaba. Acidoonnis akkuma beektan san, beeziinis akkasumatti saaltiillee elementii lamaa fi waliif keessaa qaba. San irratti hundaa'uudhaan compoundii bakka afurii jenna. Ammoo organikidhaa fi inorganik jechuun classification maal irratti hundaa'eeti based upon their source jenna akka yaadatta. Adda isaan irraa dhufan, okay? Haya, akkas jechuudha. Yeroo gaggaba irraa ammaan kana classification hanga kana eega qabatanii bakka dhayinu. Katika pure substance bira dhayina. Pure substances are classified as maal jenne reefu elementii dhaa fi maali jette? Compound. Compound dha jenne jechuudha. Saniifu element yeroo jedhu an element you see it is a pure substance that cannot be broken down. Okay? Elementoonni maal jedhu? Pure substance. Gosa pure substance ta'anii garuu which cannot be broken down into simpler substances in ordinary chemical means. Chemicalaa fedhenuu fayyadamuudhaan gara wantoota xixiqqoo birootti warreen hin jijjiiramne maal jedhamanii yaaman jechuudha? Elements jedhaman jechuudha. An element is usually composed of only one kind of matter. Elementoonni yeroo hundi maatarii gosa takkaa qofa of keessaa qaban jechuudha. Yookaan atamii gosa takkaa qofa of keessaa qaban jechuudha. For example, element gold consists of only a gold atoms. Amma gold elementii jedhamu kana elementii gold jedhamu kana yoo fudhattan Mutura ol isaa rabbashuu jirani. sagalee eenyutu isa? Eenyu bira? Barbiraan isaa irraa mutu. Ahmadin sagalee keenya
Amadi maaki khiri keefadhu hedduu takka sagaleen qaqqajeessu jira. Aya, eenyuga Galaxy G4 kun eenyu? Galaxy J4 baruddini? Aya, si qofa abbanaa jira ammaan tana si fidee so Ana bardina sada. isin lamaan ibbanaa jira yoo sagaleen xiyyan dhagamne isitti natti himai. Ayya Ustaz. Ayya. Itti fufna jechuudha. Elementiin kun Ni dhagaa. substaansii qayyaayita. Ni dhagaa. Pure substance qayyaayita tokko ta'ee that cannot be broken down into simpler substance. Gara wantoota xixiqqoo biraatti kanneen gara diigamuu hin dandeenye jechuudha. By any ordinary chemical means. Adeemsa keemikaalaa fedheenuu kanneen gargar diigamuu hin dandeenye element jedhama jechuudha. Saniifuu an element maal jennee it composed of only one kind of matter. Matter gosa takkaa qofa of keessaa qabaa jechuudha elementiin kun. Okay. For example, fakkeenyaaf fudhannee element gold jedhamu kana fudhannee it consists of one inni of keessaa qabu only gold atoms. Atomii Gold atom. tokko qofa of keessaa qabaa jechuudha. Saniifuu one kind of matter of keessaa qaba. At present, yeroo ammaan tanaa kanatti jechuudha more than 150 elements are known. Elementoota toora 115 fi cheoniitu beekama. Among these isaan kana keessaa garuu 92 of them wantoonni lamaan isaanii they are occurring naturally. Warreen uumamaan argamanidha. While the rest kanneen hafan ammoo man made yookaan artificialidha jechuudha. Okay. Sinigalee bakka kan. Nu wele. Elements are classified akkuma reefu haasofne elementoonni bakka gurguddaa sadii qoodamaa isaanis metals, non-metals fi maal jechuudha metalloids jenna. Kana qoodama. Isaan kana keessaa akka jalqabaa gosa metals jedhamu kan. Gosti elements metal jedhamu kun amala akkam akkamii qaba waan jiru deemnee ilaalla jechuudha. Metals are elements that are characterized by amala armaan gadii kana qabaachuudhaan beekaman sibiilonni. Isaan keessaa inni dura shiny appearance qabaachuu. Shiny appearance amalli akkasii lustrous jedhama. Kana kutaa saddeettillee baranirra deebinee barannee jirra jechuun the ability of a metal to reflect light. Wanni jedhamu sun maal jennaani lustrous jennaan. Metals are lustrous jenneeti jedhamna. Kabira amalli metalidha. They are good conductor of heat and electricity jennaan. That means electrical conductivity dha. Akkasumatti illee metals are malleability and ductility jennaan. Akkuma yaadatte malleability yeroo jennu Malleable and ductility. dhaga'uu jirtanii? Malleability yeroo Dhaga'uu jirra. dandeettii sibiilli tokko baxachuudha jechuudha. Sibiilonni. That means Baxachuu. metal amadin almut firaa goote. Irraa hin kaasema. Aya. Eeshi. Amadiin cufi amadiin. Maayikiin kan wanni dhaqabu sagalee qaba. Muutumarra godhina dhaggeeffatu. Aya gaa. Malleability and ductility amala sibiilaa keessaa isa tokko jenna. Malleable jechuun the ability of a metal to be hammered into sheet jennaan. Okay. Dandeettii sibiilli tokko baxachuudha. Dandeettii sun malleability jedhama. Ductility yeroo jennu ammoo the ability of a metal to be drawn into wire jechuudha. Kana kutaa saddeettis torbattis waan baranneef dilas irra turuun nu barbaachisu jechuudha. Okay, so malleability asitti dubbata. Malleability is the ability of a substance to be pressed into sheets when hammered jechuudha. Ductility is the ability to be drawn into a wire dha. Shubeeffamuu jechuudha dandeettii shubeeffamuuti. Amalli sibiilaa inni biraa all metals are solids. Okay, sibiilonni hundinuu jajjaboodha. Sibiilonni hundinuu jajjaboodha. All metals are solid jennee at room temperatures except mercury irraa kaafe jechuudha. Except mercury. Mercury. Yes, mercury qofaatu dhangalaadha. Soft. Malee isaan hundinuu maal jechuudha? Jabaatiin argaman. Jajjaboo. Aya. Solidiin argama. Yes. Kabira they have amala sibiilota keessaa inni bira they have high melting and the boiling point. Qabxiin baqinaatii fi qabxiin danfinaa isaanii maal jechuudha? Baay'ee olaanaadha jechuudha. Some examples of metals fakkeenyi meetaalidha warreen armaan gadii kana fa'aadha. Warra akka gold fa'aa jennuun iron, silver, copper, aluminum, sodium and the lead. So these are
some of an examples of metals jennaan jechuudha. Sibiilota keessaa warreen ammaan tanarraa fayyadan kana jechuudha. Wanni biraa non metal. Another class non metal. So non-metals are elements that are not shiny. So amalli isaanii amala sibiilota irraa baay'ee faallaadha. Amala sibiilaa karee faasu hin isatti jiraame. Isaan sanarraa abarree sibiilaalota kun faallaa isaaniiti. That means non-metals are not shiny. Amala calaqqisuu hin qabani. They are non-conductors of heat and electricity. Dandeettiin ho'aa fi electricity keessa dabarsuu isaanii gadaanaadha. They are not malleable and ductile. Malleable and ductile dha miti. Non-metals generally exist as akkaataan isaan itti jiraatan ammoo bifa solidity fi bifa gaasiitiin jiraatanii at room temperature jechuudha. Garuu kana keessatti bromine is the only non-metallic element that is liquid at room temperature jechuudha. Bromine kun elementii non-metallic ka bifa dhangala'aatiin argamu jechuudha. Reefu meetaalii keessaa ka bifa dhangala'aatiin argamu eenyu jenne? Mercury. Yes, mercury dha jenne ammoo non-metallic bifa dhangala'aatiin argamu eenyu bromine dha jechuudha. Okay? Non-metals have relatively low melting and the boiling point. Melting idhaa fi boiling point isaanii gadaanaadha. Carbon fakkeenyaaf carbon, sulfur, chlorine and the phosphorus are some common examples of non-metals. Fakkeenya non-metalidha. Warreen ammaan tanarraa haasofne kana jechuudha. Yeroo gadda barre ammas maal argannaa? The third group of elements are called metalloids jedhaman. Gareen sadaffaan elementota metalloids jennaani. These elements exhibit elementonni kun exhibit jechuudha. Ni agarsiisan jechuudha. Maal agarsiisan? One property of metals amala sibiilarraa garii taallee ni argisiisan. And some properties of non-metals amala sibiilarraa ni argisiisan jechuudha. They exhibit both metallic as well as non-metallic properties jennan. So they have kanaafuma jechuudha intermediate character ila qaban amala jiddu gala ta'e tokko eenyu fi eenyu jiddu metallic fi non-metallic jiddu. They have intermediate characteristics between a metal and non-metal, and they are also called sanifu maal jaamani semi metals jennee yaamna. Semi metal. So Semi metal. Metalloid. fakkeenyi isaanii eenyu faadha? Warri semi metal yookaan metalloid kun warreen akka boron faa, Semi metal Germany. silicon faa, germanium faa, arsenic, Teacher. faa fi polonium faa. Oh, Intermediate characteristic kun maal? intermediate characters jechuun amala jiddugala ta'e tokko jechuudha. Jiddugalaadha. Eenyu fi eenyu jiddu? Meetaalii fi non-meetaalii jiddu. Okay? Tole. Aya. Ni dabarra. Gareen inni biraa compound. Compound akkuma isin yaadattan wantoota elementoota lamaa fi ol keessaa qabu compound jedhama. That means compounds are obtained by the chemical combination of two or more different elements. Elementoonni lamaa fi ol chemically combined godhan maaluma jechuudha. Compound dhuma. Indagamutti jiru sagaleen kun. Xiqqishoo dhagahamutti hin jiru. Kinooni xiqqeeta. Ardi indagamu. Hin dhagahamu sada compound Aya compound irraa irra deebi'a. Compound yeroo jennu Ayyi. elementoota lamaa fi ol keessaa qaban. That means compounds are obtained by the chemical combination of two or more different elements. Elementoonni lamaa fi ol chemically combine yeroo godhan maal uumanii? Compound uumanii jechuudha. Compound is substance composed of two or more elements that are combined chemically in a definite proportion by mass jennaan jechuudha. A compound can be decomposed into two or more elements by a chemical. Amma reefu waan jenne takkaa jira. Innis maali? Compoundonni jenne akkaataan isaan itti argaman. Compoundonni akkaataan isaan itti argaman maaliin jenna? Chemical combination of two or maali jenna? Two or more
elements jenna. Elementoonni lamaa fi different chemically combine yoo godhan maal uuman jechuudha. Compound uuman. Fakkeenyaaf hydrogen H2 kanaafuu oxygen yoo react yoo godhan maal uuman? Waterii kana uuman H2 kana miti. Inni kun compound. Compound wateriin kun ammaasii deebi'ee decompose. Garam decompose ta'a jechuudha. Gara elementoota duraan isa uumanii sanii jechuudha. That means H2O wateriin kun it can be decomposed into H2 plus N jechuudha. O2 jechuudha. So adeemsa kun elementoonni lama combine godhanii compound uumanii compound sanillee intifee gargar diigame gara elementoota duraanii sanitti deebi'aa yaada jiru isin ibsu jira jechuudha bakka kanatti. Okay. Saniif maal jenna compound can be decomposed into two or more elements by a chemical means. For example, fakkeenya inni fudhate ilaala. Carbon dioxide is a compound. Carbon dioxide is compound. It can be decomposed into carbon and oxygen by a chemical means. Fakkeenya inni fudhate eenyummaan tana carbon dioxide da fudhate. Carbon dioxide. Carbon dioxide kun compound. Chemical means itu maali? Adeemsa keemikaalaatiin jechuudha. Adda sharka baasii gaaggisee baasu. Adeemsa keemikaalaatiin jechuudha. Haya. Kootu amma maal jenne carbon dioxide kun compound. Duraanis akkaataan inni itti uumame kaarbanii ida'uu oksijiinii. Dhaatu eenyuuma carbon dioxide kana uumameti. Akkasumatti illee carbon dioxide kun ammaas yeroo gara kaarbaniitii fi gara oksijiinii. Akkamitti godhamee akkasa guddaadha. Ni dabar. Elements can combine with other elements to form a compound. Yaanna kun duraanis nama beena. Elements can combine with other elements to form a compound. Elementiin tokko elementii biraatu jechuun combine godhee maalu compound dhooma miti. Dhagahamaa jira? Maal jettan? Dhagahamaa jira. Elementiin tokko laal elements can combine with other elements to form a compound. Elementiin tokko elementii biraatu jechuun combine godhee maalu jechuudha compound dhooma. Fakkeenyaaf sodium chloride kana yoo fudhatan it is formed by the chemical combination of sodium and the chlorine element. Dhugaadha amma dubbiin tun duraanis ni beekna ammaan ta'u. Sodium chloride akkaataan inni itti uumamu sodium chloride kun adeemsa sodiumiin chlorine dha wajji combine godheetu sodium chloride kana uumaa jechuudha. Miti? Haya akkanaa jedhe. Garu some types of compounds that are formed by the combination of two different elements are binary compounds. Compoundonni elementii lama bicha lama qofa of keessaa qabu maal jedhamee yaamama? Binary compound jennee yaamna jechuudha. Gabaabumatti maal jechuudha? Binary compound yeroo jennu binary compound jechuun it is a compound which contains or which consists of two different elements. Okay, elementoota garaagaraa abbaa lama qofti of keessaa qabuutu binary compound jedhamee yaamama jechuudha. So most binary compounds contains metallic and non-metallic elements. Akkuma nuti beeknu yeroo hedduu binary compound irra